jabaatanii dhaabbachuu. Haa ta'uyyuu malee amantii keessanitti hafuun hundee keessa irrattis jabaatanii dhaabbachuun abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isin irra jira. Amantii keessanitti hafuun biyya lafaa kana keessatti wanti nuyi guddaa qabna jennee yaannu yoo jiraate amantii keenya duwwaadha. Amantiin keenya Waaqa irratti iddoo nu qopheessa. Amantiin keenya Waaqayyo wajjin wal nu agarsiisa. Amantiin keenya du'a booddee kaasee nu jiraachisa. Amantiin keenya wanta yaada Waaqayyoo keessa jiru akka nuyi agaru nu godha. Amantiin meeshaa namaaf Waaqayyoon wal agarsiisuudha. Amantiin waan hin jirre akka waan jiruutti lakkaa'uudha. Amantiin jedheetu barreessa. Inni ergaa Ibroota barreessu boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti. Kanaaf amantiin keessan isin hirkatti akka hafuuf jedha. Amantii keessan hin gatinaa jechuusaati. Firoota koo seexanni waan barbaade yoo isin hirkaa buuse amantii keessan garuu akka isin hirkaa hin buufne. Wanta barbaade yoo isin hirkaa buuse seexanni waan isin dinqu waan isin qaba jettanii kan inni isin hirkaa buusu amantii keessan isin hirkaa buusuudhaaf malee waan isin qabdan isin hirkaa buusuu barbaade miti seexan. Fakkeenyaaf mana isin qabdan itti dhimma hin qabu. Qabeenyaa isin qabdan horii isin maallaqa isin akkaawuntii keessaa qabdan itti harka keessaa qabdan itti dhimma hin qabu. Hojii keessanitti dhimma hin qabu. Fayyaa keessanitti dhimma hin qabu. Gaa'ila keessanitti dhimma hin qabu seexan. Yoo isin biyya lafaa irratti miliyeenerii taatanii dhimma seexanaa miti kun. Garuu maaliif horii keessan rukutaa? Amantii keessan rukutuudhaaf. Mana keessan kan inni rukutu, gaa'ila keessan kan inni rukutu, hojii keessan kan inni rukutu, fayyaa keessan kan inni rukutu, nagaa keessan kan inni rukutu, amantii keessan rukutuudha jedhee kana yoo rukute kan harkaa buusuu nan danda'a jedheetu rukuta seexan. Wanti barbaade sirkaa bu'ee amantiin sirkatti hafeera taanaan baga gammaddeeti. Amantii keetiin waan hundumaa deebisiisuu dandeessa waan ta'eef. Haaleluyyaa. Iyyoob jedha sagaleen Waaqayyoodha. Ba'a biiftuutti namni badhaadhaan akka isaati hin jiru jedheetu Macaafa Qulqulluun dubbata. Badhaadhummaa isaa duwwaa miti. Namni akka Iyyoob Waaqayyoo sodaatu jiraaree jedhee Waaqayyootu dhugaa baaf waa'ee Iyyoob. Waaqayyoo sodaachuu duwwaa miti. Jireenya qajeelaa namni akka Iyyoob qabu. Eewu fa'i dhugaa baa malaata kun. Waa'een jireenya qajeelaa, waa'ee Waaqayyoon sodaachuu, waa'ee nama namummaadha. Ollaan beekee, biyyi beekee, sabni beekee jira laata qajeelummaa keenya. Amanamummaa keenya, dubbii gaarii haasa'uu keenya, jaalala namaa qabaachuu keenya, namootaaf yaaduu keenya, ollaan maal jedha waa'ee keenya. Gooftaan Yesuus iyyuu namoonni eewunaan jedhu jedhe baay'ee barbaachisaadha gaaffii akkasii of gaafachuun. Nama akkasiitu amantii hirkaa buusuu barbaadeetu Iyyoob hirkaa. Seexanni Waaqayyoon bira dhaqee waa Iyyoob kadhate. Iyyoob irra jakee keessa ennaanii maal Iyyoob irra ija koo maaliin ka'a atoo dallaa naannessitee itti ijaarteetta Iyyoobii fi kan Iyyoob waan ta'e hundumaatti jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Waaqayyoo dallaa nutti ijaaree jira. Jennaanitu akka jedhe seexanni utuu ati dallaa irraa diigdee qabeenya isaa rukutteeti jedhe Iyyoob guyyaa saafaa si ganaa jedhe. Qabeenya isaa hundumaa Waaqayyo harka seexanaatti kenne. Qabeenya Iyyoob hundumaa rukute, gaalota isaa, harroota isaa, hoolota isaa hundumaa rukute. Isa duwwaa miti ijoollee inni qabu kurna rukute. Sa'aatii 24 gidduuttitu Iyyoobiin harka duwwaa godhee biraa deebi'ee seetan. Sa'aatii 24 gidduutti. Sineen deequ. Wal harkaa fuudhanii qabeenyaan Iyyoob dhumuusaa dhufanii darabeedhaan itti himan Iyyoobitti. Kan hundumtuu yeroo fuudhame amantiin hirkatti hafe Iyyoob hirkatti. Haaleluyyaa. Amantiin hirkatti hafe. Lammaffaa irratti dhufeetu fayyaa Iyyoobin rukute. Iyyoob rifeensa mataa isaa maqeensa miila isaatti gootummaan namummaa isaa madaa'e. Fayyaa isaatu rukutame Iyyoob. Fayyaan isaa yeroo rukutames amantiin Iyyoob garuu achuma ture. Haaleluyyaa. Amantiin Iyyoob achuma ture. Ijoolleen kurnan fudhatamanii, gaalonni fudhatamanii, harroonni fudhatamanii, hoolonni fudhatamanii, fayyaan fudhatame, haati manaas dhiiftee deemte, seexanni dhaqee harkaa fuudhuu kan hin dandeenye, namni dhaqee harkaa fuudhuu kan hin dandeenye, amantiin garuu Iyyoob hirkatti hafe. Ammayyuu Iyyoob Waaqayyotti amana. Haaleluyyaa. Ammayyuu Iyyoob.
rakkinni kun hundumtuu iddoodhaan sochoosu jedhe gadaraan kun hundumtuu iddoodhaan sochoosu jedhe iyyumni kun hundumtuu iddoodhaan sochoosu jedhe dhukkubni kun hundumtuu iddoodhaan sochoosu jedhe ammayyuu waaqayyo teessoo isaarra jira ammayyuu waaqayyo anaaf gaariidha ammayyuu waaqayyo galateeffamuutu irra jira nan galateeffadha waaqayyoon qullaa koon dhufe qullaa koon biyya lafaa keessaa ba'a kan hundumaa waaqayyotu erga dhaladhee naa kenne kan hundumaa ammoo waaqayyotu deebi'ee fudhate amantii turkattafe amantiin saba barkattafee fi hundumtuu dachaa lama ta'ee deebi'ee fi Iyyoobiif wanti ati qabdu sirkattafe amantiin sirkaa fudhatamnaani kisaaraa keessartaati amantiin sirka jiraatee wanti hundumtuu fudhatameera taanaan garuu hin sodaatiin dachaa lama gootee deebisiifta haaleluyyaa kanaaf Phaawulosi amantii keessatti hafuun jedhaan hundee keessa irratti jabaachuuni hundee qabna maal irratti hundeeffamne Yesuus Kiristoos irratti hundeeffamne lammataa namni hundee kaa'uu hin danda'u Phaawulos warra Qorontosiin hundeen si'a tokkicha kaa'ameera hundeen sunis Yesuus Kiristoosiidha hundeen sun Yesuus Kiristoosiidha namni immoo hundee sana irratti akkaataa garagaraatti ijaara hundeen garuu hundee kaa'ameera Kiristoos hundeen sochoon hundee geeddaramuu hin dandeenye kanaaf maal jedha Phaawulos warra Qolaasiyaasiin hundee sana irratti jabaadhaa Kiristoos irratti jabaadhaa jechuu isaati Kiristoos irratti jabaadhaa ulfinni dhufee irraa akka isin hin buqqifne salphinni dhufee irraa akka isin hin buqqifne badhaadhummaan dhufee akka irraa isin hin buqqifne iyyumis dhufee akka irraa isin hin buqqifne kophummaan akka isin irraa hin buqqifne firris akka isin irraa hin buqqifne baay'inni namootaa akka isin irraa hin buqqifne hundee keessan irratti jabaadhaa ergee booddee abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa isin socho'inaa macaafni qulqulluun abdii gurguddaa nutti hime abdii jireenya bara bara abdii qabna nuyi namoota abdii hin qabne miti nuyi miskiinuma walitti qabame iyyu miti nuyi abdii guddaatu nuu kennamee jira abdii jireenya bara bara abdii jireenya waaqayyoo dhaqanii jiraachuudha abdii Yesuus Kiristoosii wajjin teessoorra taa'uudha abdii Yesuus Kiristoosii wajjin mo'uudha abdii bara baraan jiraachuudha haaleluyyaa